Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota gabayaatu kun gabayaatu bida gabayaantu yeroo kamiyyuu wantoota ijaarsa manaatiif oolu akkasumas mana keessatti ittiin fayyadamtan isiniif qopheessa guyyaa har'aatis akkuma gaafii keessaniitti meeshaa mana keessatti ittiin fayyadamu yookiin immoo ijaarsa manaatiif oolu gaafattan isinii dhiyeessineeti jirra hanga dhuma viidiyoo keenyaatti yookaan wajjin turtan taate mana keessan bareeffachuu midhaafachuu dandeessani hanga dhuma viidiyoo keenyaatti wajjin tura viidiyoo keenya share like gochuun dagatina YouTube channel keenya subscribe godhaan nu guddisaa isiniin jenna guyyaa har'aa jimsamii koorniisii pilaastikiitii fi jimsamii akkasumas shakilaa yookiin immoo siraamik isa jedhamu isa lafaa qopheessinee isiniif dhiyeessineeti jirra hanga dhumaatti yookaan hordoftan taate gatii isaa quality yookiin immoo akkaataa itti fayyadamtu hundaayyuu beekuu dandeessani hanguma dhumaan wajjin tura nuti ammoo haala ajaa'iba ta'een isin biraan geenne jechuudha. Okay, akkuma argaati jirtan kana wal duraa duuba isaatiin isin biraan geenne jechuudha. Siraamik yookiin ammoo shakilaa lafaa kan mana keessaa famurraa gujel qabnu haalata isaa kaareedhaan haalata ittiin gurguramu isin biraan geenne jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana jalqaba irratti kan argamu kun jechuudha. Kunniin abbaa 40 jedhama. Abbaa 40 jechuun gamni hundi isaaniiyyuu 40 saantimeetira jechuudha. Gama hundattuu jechuudha. Gama kanaanis haala saniin gurgurama jechuudha. Inni walitti deebiitiin kaaree tokko ta'a jechuudha. Kun abbaa 40 jedhameeti kan beekamu kan irra isinii sararre kun abbaa 40 jedhama. Abbaan 40 kun kaaree tokko yoo guute birrii 230 jechuudha. Kaaree tokko jechuun gama hundaaniyyuu meetira tokko yoo ta'e gamaanis gama hundaaniyyuu meetira tokko yoo ta'e kaaree tokko jedhama. Shakilaan kun walitti dabalameetiin abbaan 40 kun jechuudha akkaataa amma jiru 40 jedhama. Inni kun walitti dabalamee kaaree tokko yookaan guutu taate qarshii 230 bitattu jechuudha. Qarshii 230 haga mana keessan kaaree isaa herreeddaniitiin haala saniin yoo bitattani mana keessan bareeffachuu ni dandeessu. Kan itti aanu abbaa kaareedha. Shantamaati jechuudha. Kan amma mul'isamaa jiru kuni abbaa shantamaati. Baay'ee tokko guddaadha. Guddina isaatiin haala saniin abbaa 50 kan jedhamu. Kunis 50 seentimeetiriidha gamni isaa hundinuyyuu. Kunis kaaree yogguu guute qarshii 250 bitachuu ni dandeessani. Baay'ee tokko bareedaadha. Smuuzi kan ta'eefi akka mucucaan kan shaakaaraa ta'es ni jira. Sun filannoo keessaniin gatiin isaa ammoo tokko jechuudha. Kanaafuu gatii isaa irratti tokkodha. Garuu kan filachuu dandeessan abbaa 40, abbaa 50, abbaa 60 waan jedhamudha. Fakkeenyaaf xixiqqaanis ni jira. Xixiqqaas walitti dabalaa kaaree mana keetti guutuu ni dandeessa. Jiddu galeessa kana fuuteetis mana haaluma gabaabaadhaan waliin ga'uu ni dandeessa. Garuu ammoo kan filatu isinidha. Abbaa 40 230 bitachuu, abbaa 50 250 bitachuun sun mirga keessanidha. Akkasumas abbaan 60 ni jira. 60 kan jedhamu isa gamanatti argamu kana jechuudha. Kan ammasitti mul'ataati jiru kun abbaa 60ti. Innis gama hundaaniyyuu 60 seentimeetirii ta'a. Kaaree tokko yoo guute innis 250 bitachuu ni dandeessan jechuudha. Kaareen haala saniin bitachuu ni dandeessan. Kaareen tokko fakkeenyaaf manni keessan yoo kaaree 50 kaaree 60 kan ta'u taate kaaree 100 ta'uu danda'a. Haala saniin herreegame jechuudha. Kaaree mana keessaniitu herreegama. Abbaa 40 abbaa 50 haala saniin jettanii eega gatii walii galtanii booda isatu isin afama jechuudha. Achi booda manni keessan kaareen herreegame abbaa 50 yookaan aftan ta'e yookiin ammoo abbaa 50 yookaan fayyadamtan taate abbaan 50 suni kaareen 100 mana keessanii yookiin kaareen 50 mana keessanii yoo herreegame qarshii ni ba'a jechuudha. Qarshii haala saniin waliigalteedhaan herreegameetiin kafaluu ni dandeessani. Naannoo kamittiyyuu argachuu ni dandeessan. Garuu ammoo bakki nuti isin dhiyeessine kun jiddu galaadha. Keessattiyyuu Arsii lixaa irratti jiddu gala magaalaa taate magaalaa Shaashamanneeti jechuudha. Kun haala kanaan jechuudha. Kan itti aanu ammoo gara koorniisiitti dabarra jechuudha. Koorniisonnis haala baay'ee tokko bareedaa ta'een isiniif dhiyeessineeti jirra. Kunniinis fakkeenyaaf koorniisiin kun kan pilaastikiiti baay'ee tokko bareedaa kan ta'edha. Halluuwwan garaagaraa qaba. Kana isaan mul'isuudhaaf bakkuma jiru mana gurgurtaa keessatti hojjetaniiti jiru. Fakkeenyaaf kalariin kunis garaagara jechuudha. Isin yoo kanaan barbaadan taate kaareedhaan walii galtuu kanas yoo ta'e kanas garuu ammoo kun halluu haa beekamuu fi haalata koorniisichaa ibsuudhaaf haala kanaan hojjetameeti jira mana gurgurtaa keessatti. Garuu ammoo isin asitti erga kaareedhaan gurguramu kunis
erga gatii walii galtanii erga halluu isaa yookiin ammoo bifa isaa kana filattanii bareedina isaa erga filattanii booda hojjechiifachuu ni dandeessanii kanas kaareedhaan walii galtu jechuudha. Fakkeenyaaf manni keessanii kaaree 50 ta'uu danda'a 60 ta'uu danda'a bal'inna mana koornisichi keessa galuutu murteessaadha. Achi boodatti haala bareedaa ta'een hojjechiifachuu ni dandeessu. Halluuwwan baay'ee tokko bareedaa ta'etu jira jecha kunis koornisiin kun miicamuus ni danda'a. Yoo isin jalaa xuraawwee buuftanii miicuu ni dandeessanii bishaanis yoo tuqee rakkina hin qabu. Yeroo ammaa kanatti filatamaadha inni kun. Gatiin isaas gadaanaa waan ta'eef baay'ee tokko filatamaadha. Haaluma salphaadhaan mana keessanitti galfachuu ni dandeessanii. Haaluma salphaan yoo xuraawee miicachuu ni dandeessanii. Haaluma salphaan bishaanis yoo tuqee isin jalaa hin badu. Tarii fakkeenyaaf mana keessan xaaraan isaa yoo rakkina kan godhatu taate bishaan yoo buusu taate inni kun hin badu jechuudha. Isin jala hin xuraa'u, isin jala waa tokkollee hin ta'u. Koornisii baay'ee tokko filatamaadha yeroo ammaa kana keessattuu gatiidhaan wal qabateetiin bareedinnas ta'ee tajaajiloota isaa waliin wal qabateetiin baay'ee tokko filatamaa ta'ee jira. Jiksamiinis ni jira garuu ammoo kun filatamaadha jechuudha. Kanattis kunis kaareedhaan gurgurama. Kaareen tokko birrii 115dha. Kaareen tokko qarshii Itoophiyaa birrii 115 halluu ni filatta. Halluu erga filattee booda kaareen mana keetii tilmaamamee kaaree 20 isaa ta'u 30 isaa ta'u achi booda koornisii bifaatti filattee kana kaaree mana keetiitiin sii galchu. Achi booda herreegameetiin kaareen 50 birrii 115 hanga gataa waan jedhu irratti waliif kafaluu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf inni bifoota garaagaraatiin jira. Dheerina kanaanis ni jira jechuudha. Kun baay'ee tokko dheeraadha fakkeenyaaf. Kun fakkeenyaaf dheeraa haa ta'u malee kun ciccirameetiin hanga kaaree kee guutuutti yookiin ammoo akkaataa dheerina mana keetiitiin ciramee haala saniin sii gala. Garuu ammoo ati kaaree qofa walii galuudha. Kaareen kee manni kee kaaree hagam akka ta'e beekuudha. Gatii isaa qofa walii galuudha. Kalarii isaa qofa filachuudha. Isaantu sii galcha jechuudha. Gabaabsanis ta'e dheeratis ta'e haala isaa mijatuuf isaantu sii galcha haala saniin galfachuu ni dandeessa. Baay'ee tokko bareedaadha. Halluu garaagaraa argachuu dandeessa. Diizaayina isaa jechuudha. Wagguu si jalaa xuraawee miicuu ni dandeessa. Bishaanis yoo tuqe hin badu. Kanaafuyyuu filatamaadha. Kanaaf bareedaadha jechuudha. Gatiis gadaanaadha. Haaluma salphaa ta'een mana kee bareeffachuu ni dandeessa. Ardha gubbaa fi jala qabannee isiniif dhiyaannee jirra jechuudha. Jalas midhaaffachuudhaaf shakilaa kun immoo siraamiksii jedhamu fayyadamuu dandeessan. Gubbaas koornisii kanas haa ta'u kan biraas ni jira. Kanneen mana keessan bareeffachuu ni dandeessanii. Gabayaan tubii yeroo kamiyyuu meeshaalee kanneen kan isin dhiyeessu jechuudha. Meeshaalee mana keessaa kan mana ittiin jalqabdan erga xumurtanii booda mana keessan ittiin bareechifattan kamiyyuu isin biraan gaa isin ammoo sheer laayik gochuudhaan sabskiraayib gochuudhaan nu hordofuu qofaadha kan isin irraa eeggamu. Kan itti aanu baay'ee tokko bareedaa kan ta'e jiksamii isin biraan ga'inna jechuudha. Jiksamiin kun baay'ee tokko bareedaadha garuu ammoo bishaan yoo tuqee rakkisaadha. Yoo xuraawes miicuu hin dandeessu garuu ammoo mana baay'ee tokko bareechisa. Keessattuu biyyoota Arabaa keessatti argaatu jirtu Itoophiyaa keessatti baay'inaan argamuu isaa baatu biyyoota Arabaa garaagaraa keessatti mana inni kun diizaayinii baay'ee tokko bareedaa ta'een hojjetama. Mana keenyaa ajaa'iba taasisee bareechisa jechuudha. Inni kunis gatiin isaa baay'ee tokko olaanaadha miti jiddu galeessaadha. Halluu barbaadan filachuu ni dandeessanii. Diizaayinii barbaadan filachuu ni dandeessanii. Diizaayinii isin barbaadaniin isinii hojjetu. Garuu ammoo gatii isaatii fi kaaree mana keessanii beekuudha kan isinirraa eeggamu. Inni kun diizaayina kamiiniyyuu haa ta'u bifa lamaan jira. Kan biyya keessaatiif kan biyya alaa jedhameeti haala saniin kan hojjetamu. Kan biyya keessaa kaareen tokko birrii 350dha. Kan biyya alaa 350dha. Kan biyya keessaa ammoo 250 garaagarummaa qarshii dhibbaati. Kan biyya keessaatiinis yoo bareechifattan kan biyya alaatiinis yoo bareechifattan sun filannoo keessanidha. Garuu ammoo baay'ee tokko bareedaadha. Kan biyya alaatiinis yoo ta'e kan biyya keessaaniitiinis yoo ta'e mana keessan haala isin barbaachiseen haala mallaqa keessaniitiin bareechifachuu ni dandeessan. Garuu ammoo haalataan ittiin hojjetamu bifa lamaan jira. Fakkeenyaaf warroonni nuti amma isin haasofsiifne yookiin ammoo yeroo viidiyoo kana wajjin qindeessine kunniin isin waliigaluu qofaadha. Kan biyya keessaa kan biyya alaa kan jedhu achiin boodatti fakkeenyaaf kan biyya alaa yoo kan filattan taate kan biyya alaa kun qarshii 350 erga walii galtanii kaaree mana keessanii qofaatu herreegama. Achi booda birrii takka illee hin baaftu jechuudha. Wantoota isa barbaachisu hundaayyuu mismaarii ittiin dhahamuun alatti wantoota isa barbaachisu wantoota inni irraa dalagamu kamiyyuu isaantu xumura.
isaan xumuranii hojjetanii eega xumuranii mallaqa isaanii herreeggatanii fudhatu. Akkasumas meeshaa kana meeshaa muraasa warroota hojjetutu fida. Meeshaa muraasa ammoo situ bitata jechuudha. Haala kanaanis yoo barbaadde ni jira. Garuu ammoo irra caalatti ati waa tokko osoo hin baafne isaan meeshaa jiiksamii koorniisii kana gaafatu hundaayyuu xumuranii wanti isa barbaachisu hundaayyuu baasanii mana kee bareechisaniitiin yeroo sii kennanitti ati mallaqa isaanii herreeddee kan itaafi kunis baay'ee tokko bareedaadha. Haala barbaadanii mana keessa midhaaffachuu ni dandeessanii. Kun kan isinii darbaa jiru gabayaatuu birrattidha. Gabayaatuu birratti yeroo kamiyyuu wantoota ijaarsa manaatiif oolan wantoota mana keessatti meeshaa mana keessaa ittiin bareechifachuu dandeenyu kamiyyuu isin biraan keenya kan guyyaa har'aa kun magaalaa Shaashamannee Arsii Lixaa keessatti argama. Naannoo kanatti meeshaalee lamaan kanniiniyyuu argachuu ni dandeessanii. Lakkoofsa kanatti fayyadamuudhaan warroota koorniisiis yoo ta'e warroota jiiksamii kanniin lakkoofsi jalqabaa kan warroota koorniisii fi shaklaati yookiin siraamiksii isaati. Lakkoofsi dhumarra jiru ammoo kan warra jiiksamii kanniinii jechuudha. Kanaafuyyuu haala bareeda ta'een isiniif qopheessu, haala bareeda ta'een isiniif hojjetu, isinis irraa fayyadamaa isiniin jenna. Nutis yeroo yerootti meeshaalee kanneen akka isin biraan geennuuf YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya share like nu godhaa. Nagayaan nu turaa. Viidiyoo biraatii hagalutti deebinutti turtii gaarii isinii hawwina. Koomentii jalatti wanta isinii dhiyeessuu qabnu kamiyyuu barreessuudhaan nutis isinii dhiyeessina. Bye.